Hai, akka fuunee akkam jirtu ilmaan Oromoo bakka jirtan hundumaatti nagaan koo inni onnee irraa maddee sinaa qaqqabu jecha har'a immoo viidiyoo biraadhaan deebi'ee gara keessanitti dhufeera. Maalidha viidiyoon sunis biddeen kana dura isinitti agarsiiseera. Bifa lamaanii eelee tokko irratti akkaataan itti naanneffachaa ture jechaadha. Isaan nutti agarsiisettanii akkaataa isinitti na gaafattaniin viidiyoo isaa har'a qabadhee gara keessanitti dhufeera. Akkamittiin bukeeffadhaa isa jedhuuf immoo kana dura viidiyoo isaa hojjedhee waan isinitti agarsiisee fi liinkii isaa isiniifan kaa'aa diskiripshinii kana jalan isiniif kaa'aa. Kanaaf isin immoo achirraa akkaataa itti bukeeffatamu ilaaltanii akkaataa itti naanneffatan kanaan eelee tokko irratti naanneffachuu dandeessu. Biddeeniin har'aa walitti firoomsee tolchuu biddeen xaafii adiidhaaf xaafii gurraachaa fi biddeena boqqolloo jechaadha. Biddeen boqqollootiif xaafii gurraacha walitti firoomsinee akkamittiin tolchannee bareechinee nyaannaa. Yeroo kamfaammoo yoo dhiyeeffannee yeroo waamicha addaa qabdanii baay'ee ijaaf baay'ee bareeda. Yeroo nyaatamus bareedaadha. Garuu ijaaf namatti tola. Biffee keessan irra ijoollee keessanii yennaa sagantaa garaagaraa mana keessanitti qabdanii yoo tolchitanii gidduu gashitanii baay'ee bareedee mul'ata jechaadha. Kanaaf garuma hojii isaatiitti darbina anuma faana tura.